Akkam jirtu daawwattoota keenya hooggantoonni Tigraay kokkee wal qabanii jiran haaluma isin suura irratti argitan kanaan kokkee wal qabaa jiran kana qofaa miti Obsaanjoon kan kana dura mootummaa federaalatii fi mootummaa naannoo Tigraay pirezidaantota naannoo Tigraay Pirootooriyaatti walitti araarsee ture jechuudha. Harallee gidduu isaanii jira. Waa'ee araaraa Pirootooriyaatti mootummoota waa'ee araara Pirootooriyaatti pirezidaantota naannoo Tigraay fi akkasumallee mootummaa federaalaa gidduutti geggeeffame wal qabatee Obaasanjoon haasaa jajjabaa dubbate. Kana keessaa immoo kan inni jedhe dhimmootni furmaata hin qabne waliigaltee Pirootooriyaa miidhuu akka hin qabne cimsinee hubachiifne jechuun dubbatee jira. Kana jechuun wanta hiika hin qabne yookaan kan deemtee dhuma hin qabne akkasumallee kan hiika hin qabne kan hawaasaaf faayidaa hin qabne miidhaa malee kan gara mariitiin dhumatu hin dandeenye waan haaraa gidduu kanaan fidanii waliigaltee Pirootooriyaatti mallatteessitan akka hin diigne yookaan akka hin miine jechuun ergaa ciccimaa dabarsee jira. Kana qofaa miti gaa waa hedduutu raawwatamee jira. Gurran isin buusa daawwattoota keenya kabajamoo akkuma jedhamu jazaan duraanii ni turti kan ammaa hin turtu akkuma jedhan har'ammoo warruma kalee nuun lolaa tureetu deebee kokkee wal qabee jira. Jarana dubbiin garamitti akka deemaa jirtu namaaf hin galu. Bagarra deemin gara chaanala keenyaa dhuftan. Namoonni haaraa taatan subscribe godhuun miseensa maatii keenyaa ta'a. Viidiyoon akka namoota hedduu bira dhaqqabuuf like share godhuu hin dagatina yaada keessan komentii jalatti nuuf qooda. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo har'a kanan isiniif qoodamee bal'inaan waan ajaa'ibaati. Ajandaa torbaan kana deemaa jiru jechuudha. Akkuma beekamu naannoo Tigraayitti pirezidaantota lamaatu jira jechuudha waan nama dhibu jechuudha. Ani mootummaan federaalaa kun yeroo tokko tokko dhugaa rabbi akshinumni inni ittiin biyya bulchaa jiruu fi akkaataan inni itti deemaa jiru kun I don't know dhugaa rabbi namaaf hin galu jechuudha. Jara keenya namichi bakka Oromoo yaadduu fi bakka nu yaadaa jiru sanillee hin jiru jechuudha. Dhugumaan isin jedhaa bar meelaala maluma malaan itti deemutti jira jechuudha waan hedduu nama dhibu jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf amma mootummaa yeroo jedheeti pirezidaantii yookaan mootummaa yeroo Tigraay jedhee kan yeroo jedhee bar mootummaan jenne maqaa guutuun kennineef beek seera guutuun hin raggaasifne mootummaa yeroo jedhe Getaachoo Raddaa achi kaa'e osoma pirezidaantiin Tigraay yookaan TPLF jiru jechuudha. Sigalee achi kaa'e jechuudha osoo Gabratsiyoon jiru amma kanarratti wal qaban gaa Gabratsiyoonii fi Getaachoo Raddaatu wal qabee bar kokkee wal qabanii bar kokkee amma asirratti gaa namichi maal jedhaanii jira jechuudha Obaasanjooni waliigalteen Pirootooriyaatti isin walii mallatteessita sun jechuudha waan dhimma faayidaa hin qabne gidduu kanaan fiddanii akka waliigaltee sun hin cabne jechuun itti jira jechuudha. Garuu warreen Tigraay keessa hidhatanii socho'anii fi akkasumallee TPLF hin jedhanii waliigalteen Pirootooriyaa sun hojiitti hin hiikamne maaliif hanga ammatti hojiitti hin hiikamin jedhanii amma lola cimaatu geggeeffamuu deema jechuudha. Eenyu waliin mootummaa Itoophiyaa Piraayim Ministeer Dr. Abiyyi Ahmed waliin jalqaba irratti immoo gareen Getaachoo Raddaatii fi akkasumallee gareen Gabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu lola walirratti bananuufumaafuu jechuudha. Getaachoo Raddaa achi buqqisuu qabnaa kan jedhu jechuudha. Kuffisuu qabnaa fonqolcha aangoo irratti gaggeessuu qabna kan jedhuuni yeroo adda addaa irra deddeebiin isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama jechuudha. Kanumaan wal qabatee immoo amma adda immoo kan ammaa kuni adda jechuudha. Kan kana dura jechuudha Obaasanjoon kan kana dura Pirootooriyaatti waliigaltee isaanii gidduu jiru jechuudha. Ammallee immoo haala isin suura irratti argitan kanaan jechuudha. Suuraa kanarraa wanni hubatamu jechuudha. Obaasanjoon hedduu dallanee kan jiruu fi akkasumallee Getaachoo Raddaatii fi inni yeroo harka wal fuudhan akkasumallee Gabratsiyoon Gabra Mikaa'el immoo akka malee dallananii ilaalaa jiran jechuudha. Getaachoo Raddaatiif immoo Obaasanjoon waa walii galanillee ni fakkaate. Getaachoo Raddaa akkuma beekamu mootummaa waliin jira akkuma jedhamaa jiru jechuudha kan isaan qabaniifu kana jechuudha. So suuraa kanarraa wanni hubannu waliigalteen akka gidduu isaanii hin jirree fi akkasumallee namni qaamni duraan gidduu isaanii seenee araara buuse sunillee araara akka wanti sun akka diigamee jiru namatti mul'isa jechuudha. Akka gidduutti waldhabbiin guddaan jiru namatti mul'isa jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo wanti waliigaltee kana miidhuu akka hin uumamne jedhee Obaasanjoon dubbatee jira jechuudha. Marii gamtaan Afrikaa dhimma waliigaltee kana irratti gurraandhala 16/2025 geggeessee irratti jechuudha. Haasawa taasisaniin dhimma hidhattoota dabalatee jechuudha kan isaan mari'atan dhimma hidhattoota dabalatee dhimmoonni furmaata hin arganne of eeggannoodhaan akka ilaalamuu qaban jechuudha. Adeemsa nagaa duubatti akka hin deebifneef cimsanii hubachiisanii jiran jechuudha. Obaasanjoon jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo marii qaamolee waliigalticha mallatteessan lammiilee fi haala mijeessitoota jechuudha kan hirmaachisan irratti
raawwii waliigaltichaa madaalameera jechuudha. Hedduu gaariidha kuni daawwattoota keenya kabajamoo kuni gaa waan isaan achirratti dubbatan jechuudha. Waliigalteen Pirootooriyaa fakkeenya qajeelfama rakkoo Afrikaa furmaata Afrikaa jedhamu kan eegamaa turee fi beekamu jechuudha daawwattoota kiyya kan Obaasanjoon dubbate jechuudha. Dhaabbilee Afrikaa walitti bu'iinsa furuu fi ardii kana keessatti illee nagaa fiduu akka danda'an jechuudha kan agarsiisu ta'u Obaasanjoon dubbatee jira jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Akkasumallee sagalee Ameerikaa VOA waliin jechuudha gabaasa durataan koomishinii gamtaa Afrikaa Musaa Faaqii Mahammad jechuudha kan waliin marii godhan jechuudha. Guutuu Afrikaa keessatti nagaa buusuuf carraaqqii goonu barumsa ta'ee tajaajilaa jira jechuudhaan dubbatee jira jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Ministeerri dhimma alaalleen Itoophiyaa fi miseensi jila mootummaa marii Pirootooriyaa irratti hirmaatan jechuudha. Geediyoon Ximootiyoos jechuudha. Itoophiyaan waliigaltee kan guutumatti hojiirra akka oolchitu hojjechaa jirra jedhee jira jechuudha daawwattoota keenya. Dhimmoonni hin xumuramne mariidhaan itti fufa jedhee jira jechuudha. Akkasumallee akka seeratti furmaata argachuu akka qaban cimsinee isin hubachiifnu yookaan dubbanne jechuudhaani ministeerri dhimma alaa dubbatee jira jechuudha. Geediyoon Ximootiyoos jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Akka televezyiiniin Tigraay jedhutti immoo Geediyoon waliigalteen kun qaamolee keessoo fi alaa diigamuu yookaan barbaachisummaa irraa eegamuu akka qabuus akeekkachiisanii jiran jechuudha. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay fi mallatteessaa waliigalticha kan ta'an jechuudha. Geetaachoo Raddaa waliigaltee Pirootooriyaa namoonni mallatteessan jechuudha. Geetaachoo Raddaa isaan keessaa nama tokko jechuudha. Bulchiinsa yeroo ammaa kan Tigraay kan ta'e Geetaachoo Raddaati jechuudha daawwattoota keenya. Qabiyyee waliigaltichaa hedduun hojiirra akka hin oolle jedhanii dubbatan jechuudha. Gamtaa Afrikaa fi hawaasni addunyaa dhimma baqattootaa fi akkasumallee dhaabbilee dhimmoota hin ilaalamne jedhee irratti akka xiyyeeffatanii dubbatanii jiran jechuudha. Geetaachoon haasawni addunyaa dhimma hidhannoo hiikachuu qofa irratti xiyyeeffatee akka jiru kan ibsan jechuudha. Loltoota duraanii deebisanii dhaabuun adeemsa kana irraa adda kan hin baane ta'uu beeksisanii jiran jechuudha. Ifaan ifatti beeksisanii jiran jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Itti dabaluun jechuudha yeroo ammallee jechuudha yeroo ammaa dubartoonni daa'imman hedduun jechuudha kaambii keessatti rakkachaa akka jiranillee jechuudha. Buqqaatonni gara daangaa heera mootummaatiin Tigraayitti ta'anii jechuudha deebi'uun dursa kennamuu akka qabus dubbatanii jiran jechuudha. Dura ta'an adda bilisummaa uummata Tigraayilleen jechuudha buut kan tahan Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el jechuudha. Marii kana irratti kan hirmaatan ta'uun beekamee jira jechuudha. Achirratti hirmaatanii wanni isaan jedhanii waraanni kun dhaabbachuuf gaheen waliigaltichaa guddaan ta'uu ibsee jira jechuudha. Dhimma hojii irra hin oolleef xiyyeeffannoo barbaachisu kennuun akka qabaatu akeekkachiisanii jiran jechuudha. Akkuma Obaasanjoon jedhan jechuudha. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el illee haaluma kanaan jechuudha waa'ee nageenya irratti yaada san dubbatan jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo kanuma wal qabatee jechuudha. Yaadaawwan kanneen akka daangaa naannichaa heera mootummaatii fi kan kana fakkaatan mirkaneessuu irratti illee walii galuu kaa'uu xiyyeeffannaan akka itti kennamuu qabullee dubbatanii jiran jechuudha. Dhimmi hidhate humna ittisa biyyaatiin ala ba'uu buqqaatonni gara qe'ee isaaniitti deebi'uu seeraan akka deebi'u waamicha dhiyeessanii jiran jechuudha. Dabratsiyoon jechuudha mallatteessitoota waliigaltee kanaaf
tarkaanfii ariifataa fi waadaa hin sochoone agarsiisuu akka qabanillee cimsanii dubbatanii jiran jechuudha. Dhugaa dubbatuu fi amma jaruma kana wal afaan kaa'ee jechuudha. Asumatti ufumaafuu jarri ufumaafuu kokkee wal qabdee waliin jirti jechuudha. Kana qofa osoo hin taane egaa akkuma beekamu ifatti kalee pirezidaantii Itoophiyaa kan inni dubbatee lolli guddaan mootummaa Eritiraati fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti akka geggeeffamuu deemu yookaan akka banamuuf deemu jechuudha. Ifaan ifatti dubbatee jira. Kana qofaa miti mootummaan Eritiraa pirezidaantotaa fi akkasumallee finciltoota naannoo Tigraay waliin waliigaltee hedduurraa akka gayanii fi mootummaa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed irratti lola banuuf Tigraay waliin jechuudha akka waliigaltee guddaarra gayanillee dubbatee jira. Kanaafuu uummanni Itoophiyaa akka of qopheessuu qabullee jechuudha achirratti dhaamanii jiranii. Kanammoo bal'inaan viidiyoo qabadhee kan isiniif dhufu gara galgala irratti illee taatu jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kanarraaf qopheeffanne sumarratti goolabama kan itti aanu namoonni deebinutti nagaa ta'a.